لما تاد المال لمات سينان سيكنا جت أني أكمل ما كميتو جيرو في جولة لما ديسي أبا منا كوتي بير راديمي جت أجبودا وجا كود على ما تري جافا بيجت ديبو منكية سيجارمي لفس ترفين كم بتمجرا ورينس كم بتمجرا جت أشي قالي باتي لما بيجتاي بيجرا غربية دبي تديبي جت يما وانغلتي achi booda gaafan ani Dubai seenee jedhe anallee maa ofitti na fudhattu naan jedhe jette abbaan manaa kun hayaa jettee mana arabittes gurgurtee waan qabduutti daddabaltee birrii 500 itti baaftee Dubai fidde achi booddee waggaa 3 akkaawuntii qaraa akkaawuntii mataa isii qabdi kan birrii irra galfattu maanu bakka takkatti hin galfanne aniifate jaarsaaf jaartiidha birrii kenna ma bakka takkatti hin galfanne jedheen hayaa jettee birrii waggaa 3 akkaawuntii isaa irratti waan ijoollee ofiitiif ergan malee akkaawuntii isaa irratti walitti qabachuu turan booda heeyyamaa fi dhufnee wal arginaa jetteen yennaan dalagaadhaaf biyyaa baatee moo dhufteen arguudhaaf biyyaa baatee jedheen kama qara nagahaan ganama galgala akka gaariitti wajji haasaan hafuura gaarii qaban jechuudha achi booda immoo gaafa kaan dhalaa biraa walumaa galatti raffuudha isheen tun waa meeqan dhabde duniyaa isii waan biyya irratti dalagatte guututti gurgurtee isa Dubaayin fidde achi boodas waggaa 3 guututti akkaawuntii isaa irra daladdeef waggaa 15 guutumatti dumbulloo cinaan cabduu hin qabdu jechuun buleettiin teennatuni inni amma jaartii biraa fuudhee waliin Dubaay keessa bashannanu jira isiin amma ufiin ajjeesan jedhee yeroo baay'ee fooqii irraa of darban jedhee ijoollee koosan yaadadheen akkan ta'u wallaalee jette isin hoo gama keessanii yaada maal qooddaniif fooqii irraa gati of ajjeese jettanii moo ijoollee teessanitti gali jettanii moo taayitii dalagadhuuti akkaawuntii eega qabaattee taayitii dalagadhu ijoollee teessaniif jireenya fooyyessii jettan mee maal jettan obboleettiin keessan kun waggaa 15 Dubaay keessatti dadhabdee jirti isinis viidiyoo kana ni dhageeffatti koomentii keessanis ni dubbifatti mee isin maal jettan asumaanuu dhaamsi kiyya shamarra warri jaarsa kiyya jettanii dhiira duniyaa keessa waan qabdan itti fixanii biyya namaa fiddan wallaahi of eeggata inni gaafa achi deemee jedhee inni amma maal jedhe tana dullattii maaliin godhaa naan jedhee waa baay'ee natti haasoftee ani hunda haasawuu waan hin feeneefi tana dullattii maaliin godhaa an dargaggeessaa abbaa ijoollee lamaati isin galee an dargaggeessaa ijoollee meelaalika ijoolleen isaatu tama cirrashaatu waggaa 12 isin galaa miti waggaa 15 jechuudha kanarraa an dargaggeessaa maaliin godhaa jedha of yaadadhaa warra shamarranii of yaadadhaa wallaahi warri dhiirsa sanuyyuu jaarsa keessa biyya ormaa fiddanii faaxolee kennitanii of yaadadhaa biyyumatti hoo fuudhu isin galeemi akkasii carraa gaarii isiniif haa ta'u yaada gaarii qoodaa fi obboleettii teenne tanaa yaada isii jajjabeessuu danda'u qoodaa fi durriyyummatti hin balleessine abbaa manaatu itti taphatee yaada bareeda qoodaa fi isin sila dhiirii dubartii akkana godhu sinuma jira rabbi isin haa baasu wallaahi dubartoota keenya mee viidiyoo obboleettii keenyaa kana dhaggeeffadha kenna abbaan manaa kunaa kenne abbaan manaa koo isa duraanii kennaa hedduu naa kennaa ture yeroo hunda halkanii guyyaa narraa citeen beeku kennaan isaan keessaa kennaa 4 jireenya koo keessa yoomiyyuu hin dagadhu dagachuullee hin danda'u yoo guyyaa dagadhillee halkan hin dagadhu isa keessa 3 isinitti hima tokkoffaan na fuudhee guyyaa 3ffaatti kennaa naa kennedha lammaffaan daa'ima koo ulfa daa'ima jalqaba kiyyaa ulfa ta'ee kennaa naa kennedha sadaffaan mucaa kiyya da'ee bultii 15tti kennaa naa kennedha kennaa inni tokkoffaa na fuudhee guyyaa 3tti harki kiyya akka deebi'een hojjenne
na caccabseedha. Lammaffaan mucootiyye isii hangafa ulfa ta'ee bara 2009 gimbootii 20 ramadaana keessa taraawii salaatu deeme. Yeroo taraawii ba'u masgiida bara irratti na eege xarawaadhaan na kuffisee dhiiticha na dhiite luka na cabseedha. Ol ka'uu dadhabee namni biraa na kaasee mana kootitti na galche. Gimbootii bultii 24tti mucootiyye da'uuf hospitaala deeme. Okkolaa deeme ilmootiyya okkolaatiin hammadhee gale. Inni sadaffaa mucaa kiyya da'ee bultii 15tti hidaarii 16tti 15 isaatitti qirixxee duwidaan kute. Baay'ee nama dhukkuba. Deettudha. Namni da'ee kana hin beeka. Yoomiyyuu hin dagadhu. Yoomiyyuu abadan. Deettuu dhiigni irraa jigaa jiru qirixxeen duwidaa akkasi kutamee dubbatuuf namni isii dhaga'u hin jiru. Ilmoo isii guddisuudhaaf caccabxee achumatti lafatti hafte. Yeroo hedduu namatu ol na fuudhee ganna deebisa. Danda'een dhaabadhu ture. Waggaa hedduu duwida koo na dhukkubaa ture. Amma isaa wal gadhiisus seenaan inni narratti raawwate halkanii guyyaa ganna dhiisee hin beeku. Yeroo rafu yeroo ka'u seenaan na keessaa hin badu. Dhokachuudhaaf waa hedduu raawwadha. Seenaa dabarsee keessaa ba'uuf bakka hedduutti dhokadha. Garuu na dhiisee hin beeku. Dubartiin burcuqqoo qofaa miti. Dubartiin ija hin baddi. Madaan qaama kiyya fayyeera. Madaan onnee kootii fi sammuu kee abadan hin fayyu. Namoota meeqa akkamii waan akka kiyyaa kana dabarsaa jirtan? Jaarsonni hoo haadha manaa keessan akkamitti horataa jirtan? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo sujuudni ilmoo namaatiif ka hayyamamu taate abbaa manaaf hayyamaa yeroo jedhu kabaja abbaa manaa argisiisuudhaaf malee dubartii gabroomsuufi miti. Wanti hunduu quraannis hadiisnis yoo dubbatamu waa hedduu ilaallateeti. Dubartiin garbaa miti. Harreen lubbuu qaba. Namoota meeqatu miidhaa akkana namarratti geessaa jirtan? Miidhamni nama keessaa hin banne, miidhamni abadan hin dagatamne namoota meeqa akka ta'umtu akkanatti dabarsaa jira. Ani namni nan hubatu dubartis ta'e dhiirris ta'e ana ta'uu bakka kiyya ta'uu hin danda'u. Dhibee kiyya naa dhibamuu hin danda'u. Na fayyisuu hin danda'u yoo rahmaan hin taate malee. Garuu minaalbaata yoo namni biraa dhaga'e xiqqoo waan natti wayyaa'u natti fakkaata. Maatiin koo nan hubatu, hiriyyaan koo nan hubatu. Namni na cinaa jiru keessa kiyya seenee ilaaluu hin danda'u. Guyyaa hin kolfa, halkan imimmaan xaragaa bula. Hariiroo kiyya fuulduraatiif maal akkana qunnamu hin beeku. Keessi kiyya madaadha. Madaan qaamni kiyya hunduu fayyeera. Keessi kiyya garuu yoomiyyuu hin fayyu. Isinis gorsa isiniif haa ta'u. Ilmoo namaa miidhurra faayidaan argamu takka illee hin jirtu. Nama hedduudhaaf sheernaa godha. Minaalbaata badii akkanaatirra namni jiraataa danda'a. Namni hedduun badii akkanaa raawwachuu danda'a. Haalli gargar ta'ullee namni hedduun miidhama akkasii namarratti geessuu danda'a. Garuu miidhamni waan qallaalii miti. Akka ammaa isinitti haasa'u kanaa miti. Hedduu nama dhukkuba. Kanaaf dubartoota waa'ee akka kiyyaa kana dabarsaa jirtaniif dabarsitanillee Rabbiin nu hundaa sabrii nu haa kennu isiniin jedha. እናቴ እማ የምላት እማ እኔ ስቆስል እሷ ታማ ክፉ ደጉን ተሸክማ በፍቅሯ
በእናትነቷ ዓለም የሚስማማ አለችኝ የምላትማ እናቴ ስንት ነው ዋጋሽ ባልችል እንኳን ትንሽ ልክፈልሽ እንዳልል የእናትን ውለታ ከፍዬ እንደማልጨርስ ነግሮኛል ጌታ። ከፍዬ እንደማልጨርስ ነግሮኛል ጌታ። እናቴ ይመር ያንቺ ኑሮ አላህ ይስጥሽ እድሜ ጨምሮ እናቴ ተከበሪ በልጆችሽ ዱንያ አኺራ ላንቺ ይመችሽ። miilaan deemeen jedhe Saudi Arabiyaan miilaan deemee birrii waggaa tokko arabni na dhoowwatee jedhe achi ka'ee booddee immoo dalagate immoo warshaa wayii keessa hiriyaan koo na galchee achi keessa waggaa dheeraan dalagadhee gama biyyaa galee jedha walii galatti inni waggaa 16 biyya namaa ture jechuudha. Gaafan biyyaa namaa kana jiru mana maatii baadiyyaa irratti ijaare mana bareeda ijaare jechuudha. Maatiidhaaf baadiyyaa irratti mana bareeda ijaare booda immoo kiyyanaa ijaaraa jedhe kan isaas immoo asis ijaarree achis ijaarree jedhanii kijiba nama Itoophiyaan beeytanii viidiyoo mana nama biraa waraabanii itti ergu turanii. Booda immoo gaafa inni biyya galu osoo biyyatti hin galiniin dura intala biraa jaalatee intala wayii jaalatee si fuudhaa jedheeni jettee wal jaalatanii mana sin qaba maali sin qaba jettee isinis ani mana raajaan qabu inni waan dalagateera jedhee yaaduu fi mana raajaan qabu sin barbaadaa jedheeni kadhatee gaaf kan sargii godhanna jedhanii asii biyya gallee sargii godhanne wal fuuna jedhanii achi booda immoo gaafa biyya galanii inni immoo isii dura galee isiin Saudi Arabiyaatti haftee gaafa galee jedhu qabeenyi isaa wanni silaa hin qaba jedhee inni galee hoomtuu hin jiran kijiba ture wanni isaan isaaf dalaganillee hin jiru abbaas qaba haadhas qaba obboleeyyan nama 8 jechuudha isaa walitti kun hunduu irratti waliif galanii bakka birrii isaa kana balleessuu isaatii fi nuti hin nyaanne malee birrii kan kee qara yoo mana si ijaarree amma soo barbaadde biyyatti deebi'i biyya namaatti deebi'i dalagadhu jedhaniini gaaf kan abbaadhaan wal qabanii booda immoo abbaan eboo kanaan sooraan immoo qe'ee kanaa deemtee biyya namaatti deebitaa yookiin harka kiyya duutaa naan jedhe abbaan kiyya achuma waggan ollaatti dhokadhee achuma ture jedhe birrii wayii kan harkaa qabuun deemee shugguxii bitadhee jedhe shugguxii bitadhee caakkaa wayiitti karaa irra kan gaddarbutu jira namni yoo gabayaadhaaf deemu caakkaa san keessa galee caakkaa san keessa yoo galu obboleen kiyya hundi isaanii kan darban gaaf hundaa yookaan nama wajjin dhufanii wamatu dhufa argachuu hin dandeenye jedhe kophatti achi abbaa gaafa tokko kophatti isuma harka dugda irra kaatee deemu argadhee jedhe abbaan harka dugda irra kaatee osoo deemu argadhee jedhe abbaa koo kophatti kan kophattiin argadhee amma hin ajjeesaa jedhee waan asiitti kaachuu isaa na argee na jalaa fiigaa anis isa faanaa fiigaa kanuma keessa immoo bofni lukatti nama maramtee jedhe shugguxiidhaan abbaa dha'uudhaaf faanaa fiigaa bofni itti maramtee bofni lukatti nama maramte bofa tana na idditee jedhe bofni na iddee na iyyee jedhe shugguxiinis harkaana bu'ee jedhe abbaan akkasumaan baadhatee fuudhee manatti hin galee qoricha bofaa hin beekaa jedhe abbaan kiyya qoricha bofaa kana natti godhee fayyee jedhe wayyadhee jedhe gaafa guyyaa 3 gaafa wayyadhee obbeeku shugguxiin achitti na harkaa buutettiin beekaa achi deebi'uun barbaadaa jedheen jedhe maaliifin achi deebitaa waan maal taatee achi deebitaa nani wayin achi dagadhee jennaan wanta achi dagatte kun otii shugguxiin bira jirti nabirna harkatti duutamoo usjettee mana kana baataa jedhe achi abbaa harkaa bahee inni kalaas tasan bahee manatti hin deebine Saudi Arabiyaa kutee maatii ofiisis hin ajjeemne jechuudha Saudi Arabiyaa kutee amma hiqaamas qaba jaartis qaba abbaa ilmaan lamaati seenaa kana wanni isinii qoodee fi jedhe gaafa mallaqa keessan dhabdanii lubbuu keessanitti hin murteessinaa lubbuu maatii keessanitti hin murteessinaa
Duniyaani akkuma hadha dalagattee argattu burus dalagattee argattaa beeki biyya namaatii deebiitii dalagan malee maatii kee ajjeesuudhaa fi akka hin deemne jedha. Wanna viidiyoo obboleettii teenya tadheen gaddaa haadha ishee ajjeeftee san dhageeffatee dhufee seenaa kana isiniif qoode jechuudha obboleen kiyya. Hundi keessanuu dabqa keessan yoo dhabdan gara lubbuu keessaniitii fi gara lubbuu maatii keessaniititti hin fiiginaa isiniin jenna inshallah. Seenaalee baay'ee warri barreessitan jirtu inshallah. Ani waan mana arabaa hojjedhuu fi yeroo akkasinaan jee akkanatti ergitaniin gadhiisuullee baadhu inshallah gizee gara gizeetti inshallah seenaa irraa baratama jedhee yaadu isinii gadhiisa. Garuu ka irraa hin baratamu jedhee hubadhe hin dhiisuu dhiifama narraa ta'a warri naa barreessitanii. Salaamu alaikum.